Yoya jaalatamtoota fi kabajamtoota warroonni chaanaalii keenya akkam turtan akkam sa'aatii kana geessan nageenyi tokkummaan argachuun gammachuun siniif haa baay'atu. Warroonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'uu hin dagatinaa. Warroonni maatii keenya taatan immoo share gochuudhaan like gochuun hin dagatinaa siniin jechuu barbaada. Guyyaa guyyaa baay'ee namatti toluu fi nama gammachiisu yeroo adda addaatti argamna. Egaa guyyaa muraasaaf immoo viidiyoo keenya utoo waliin hojjetiin turree jirra. Kanaaf hundi keessaan dhiifama nu godhaa jechuu barbaadna. Har'aa kaafnee immoo viidiyoolee garaagaraa waliin qoodannaa. Hundi keessaan egaa warroonni maatii keenya ta'in maatii keenya ta'uu hin dagatinaa kabajamtoota keenya har'a immoo haala adda ta'e walitti deebinee jirra. Egaa kabajamtoota keenya hundi keessaan yoo video kana amma dhumaatti ilaaltan waan hedduu irraa agartu. Video kana gaa akkuma eegaltaniin immoo like warroonni kaan immoo subscribe gootanii maatii chaanaalii Wabii Miidiyaa ta'uu hin dagatinaa jechuu barbaada. Gaa kabajamtoota keenya har'a immoo yeroo adda irratti argamna. Egaa yeroo kana keessatti immoo gaa hundi keenya yeroo kana irratti yoo argamu gammachuudhaan jaalalaan tokkummaadhaan gamana adda yeroo gaarii irratti argamna kabajamtoota keenya. Namni tokko bakka barbaade deemuu yoo barbaade dursee maal gochuutu sirra jiraata, of ilaaluutu sirra jiraata jechaadha. Kanaaf yeroo gaarii oolchuudhaaf yeroo barbaade bakka barbaade gahuudhaaf yeroo kee galmaan gahuudhaaf yeroo hundaa ganama yookaatu maal hojjechuu sirra jiraata kan jedhu guyyaa irraa waliin ilaalla. Namni tokko yeroo isaa bayeessa gochuudhaaf, yeroo isaa bareechuudhaaf, yeroo isaa galmaan gahuudhaaf, yeroo isaa akka gaariitti ooluudhaaf ganama yookaan maal gochuutu sirra jiraata. Warroonni kaan ganama yookaanuu kuuwwan keenya ganama keenya maaliin eegallaa? Ganama keenya maaliin jalqabnaa? Ganama keenya akkamiin eegallaa? Ganama keenya wanta gaarii, wanta gammachuu, wanta jaalalaan immoo sammuu keenyatti maalimna. Namni waan facaafate hammata waan ta'eef. Kanaaf egaa yeroo kee maaliin eegaluu dandeessa? Yeroo hundaa wanta gaarii yoo eegalte wanta gaariin xumurta. Sammuu kee ganama yoo lafaa kaatu sammuu kee maaliin akka waraqata adii. Sammuu kee waraqata adii irratti namni wanta gaarii barreesse waanuma gaarii achirraa argata. Namni wanta badaa barreesse wanta badaa achirraa argata. Atis immoo yeroo hundaa ganama yookaan wanta gaarii sammuu kee keessatti yoo barreessite yeroo hundaa yookaan immoo guyyaa gaarii ooluu dandeessa. Garuu yoo ganama kaatu ani kana ta'e jireenya kee keessatti wanta siif hin taane, wanta sin jijjiirre, wanta namootaaf hin taane, wanta badaa ganamaan sammuu kee irratti yoo barreessite guyyaan kee mul'uun isa sii barreesse sii dubbisaa oola. Namni tokko ganamaan ka'ee wanta gaarii dhaggeeffatee guyyaa mul'uu wanta sanallee jechaa oola jechaadha. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenyaa nuti immoo ganamaan kaanee maal eegaluutu nurra jiraata. Ganamaan wanta gaarii wanta si fayyadu qofa sammuu kee irratti himuutu sirra jiraata. Wanta si fayyadu qofa ofitti himuutu sirra jiraata. Wanta si fayyadu qofa sammuu keetti himuutu sirra jiraata. Yoo kana goote sammuu kee fi guyyaa kee haala gaariidhaan oolchuu kan dandeessu. Namoonni baay'een ganamaan kaanee maal gochuudhaan maaliif of ammaarraruudhaan ni eegalle. Sammuu keenya maal goonaa ni ammaarra. Sammuu keenyatti wanta taane ganamaan kaanee sirriitti yookaan immoo akka sammuun keenya oddoo tokko oolu, akka sammuun keenya burjaaja'u eenyutu godha? Ganamaan kaanee garuu wanta gaarii, wanta nu fayyadu, wanta nu gargaaru qofa yoo ta'e guyyaan keenyallee guyyaa baay'ee namatti toluu fi nama gammachiisu. Keessi keenya maalinni gammachuudhaan oola jechaadha. Sababiin isaa namni tokko maaliif wanta facaafate hammata namni gaafa jedhu namni xaafii facaase xaafiidhuma hammata waan ta'eef, namni garbuu facaase garbuu hammata waan ta'eef. Kanaaf immoo nuti ganamaan kaanee sammuu keenya irratti wanta facaafne guyyaa mul'uu hammachaa oolla waan ta'eef. Jireenya keenya keessatti yeroo hundaa maaliif guyyaa tokko mul'uu wanta hojjechaa oolee
sammuun keenya maalinni alkan sana dabarsuudhaan wanta gaaris wanta yaraas dabarsuudhaan ganama immoo qophii gaariidhaan yookiin immoo reedii ta'ee inni maal eegaa wanta tokko fudhachuudhaaf eega jechaadha. Inni kun maali? Sammuun kee ganama yoo ati lafaa kaatu wanta seevii gochuu yookaan immoo ofirratti fudhachuudhaaf qophaa'e tokko qopheeffatee jira jechaadha. Yeroo sana ati maal gochuutu sirra jiraatare? Sammuu kee sana keessatti wanta facaasuu fi gochuu qabdu sana beekutu sirra jiraata. Yoo kanan goone wantuma lafaa kaate irratti facaaftee guyyaa kee mulu guyyaa kees badee ofis maaliif sammuun kee burjaajee osoo waa tokko hin hojjetin osoo waa tokko milkeessi osoo waa tokko galmaan hin gahin oolta jechaadha. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya guyyaa keenya immoo bareechuudhaaf yeroo hundaa ganama yookaan sammuu keenya irratti wanta gaarii yeroo hundaa wanta hojjechuu qabdu wanta si fayyaduu qabu wanta ati galmaan gahuu dandeessu qofa itti himuutu nurra jiraata irratti facaasuutu nurra jiraata. Kan galmaan geessu irratti facaasuutu nurra jiraata. Hundi keessan warroonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan subscribe gootanii maatii keenya ta'uu hin dagatinaa. Bakka fuuldura jirtanitti immoo qabeenyi tokkummaan argachuun isiniif haa baay'atu. Galatoomaa horaa bulaa deebanaa.